Nagaa keessa ni jirtu akkuma akka fayyaadha nagaa galataa ni jirtu laga jiraattanii Sagalee. fayyaa taatanii kanaaf warri kana hojjechiisachuu barbaaddan istaayiliidhaan karas Innoo bitaa kanas ayyaana kanaaf jechuudha. ayyaana kanaaf fataa isin goona kottaa dubartoota hojjisiifadhaa tola hojjennaa tolaaltummaa irra jirra waan ta'eef istaayilii barbaaddan maqaa addaa hojjetadhaa kottaa isin babbareechina jenna. Kanaati lafti argama keenya naannoo Qaallitti wardaa Sammiiti jedhama. Naannoo Saamuu naannoo Makoodii jedhama. Kanaaf istaayiliin kana fakkaata. Istaayiloonni kana kanaaf warri barbaadan kana shurrubbaatti dhaachuun barbaaddu shurrubbaan barbaadan kana shurrubbaa kana isinii dhahuu hin danda'a. Warri dubartoota dhufuu hin dandeechu. Kanaafuu kottaadha. Kottaatiidha addaadha. Kottaa hojjetadha isiniin jenna. Waan hundumtuu guutee jira meeshaan barbaachisu guutee jira. Kanaaf yoo dhuftan nu argachuu dandeechu. Kanaanis argachuu dandeechu. Waan hundumtuu guutee jira kottaadha. Kottaa isiniin hojjedha. Tola ooltummaa isiniin hojjedha ayyaana kanaa. Ayyaanaaf tola ooltummaa yemmuu ta'e. Kanaafuu kottaadha hojjechiifachuu barbaaddan hunduma isaatti kottaa isin hojjenna shurrubbaa barbaaddan istaayilii barbaaddan lafti argama keenya immoo Akaakii Qaallitti waradaa Simminti iddoo Makoodii jedhamudha. Duuba isaa yoo dhuftan Lakkoofsa mana kana. lakkoofsi mana kana Duwwaa 922 Duwwaa 1 lakkoofsi mana kana yoo bilbiltan nu argachuu dandeechu. Kottaa fataayidha isin hojjenna. Asiniin jedha. Kabajamtoota sorsaa utuu maamila keenya warri taatan nagaadha isin jirtu fayyaa keessanii isiniin jedha. Kunoo har'a keenya irra galanni isaaf haa ta'u. Waaqayyo ulfinna ta'u baga har'a geessan isinis baga ayyaana kana geessanii jala bultii ayyaana baga geessanii. Hundumti keessan immoo laayik gochuu hin dagatina, sheer gochuu hin dagatina. Kanaaf yoo barbaaddan istaayilii kana isin hojjechuu hin dandeenya. Istaayilii kana hojjechuu hin dandeenya. Istaayilii barbaaddanii nu ajajadha. Ayyaana kanaaf fataa nuuf jedha. Nu bareeda isiniin jenna. Kun akkaataa kanatti hojjechuu dandeenya. Kun hin bareedu jettan kanaan, kun hin bareedu jettan kanaan. Kanaaf hundumti isaatu jira. Kottaadha isiniin jenna. Kanaaf lafatti argama keenya immoo isinitti himneerra. Daawwadhaatii nu dabola. Kanaaf kottaa yoo barbaaddan kanaan isin hojjechuu dandeenya. Istaayilii barbaaddanii baay'ee isin jaallanna. Kanaaf ayyaana kana nurraa nafina. Ayyaana immoo waliin haa oollu kottaa fataa inni. Ayyaana kana waliin haa oollu. Haa nyaannu waliin haa dhugnu. Waliin haa bareednu. Waliin haa istaayilii kana tolchannu isiniin jedha. Taap godhanii jiru. Kanaaf Jedhi. Leenca tokko darbadhaa ayyaana kanaaf jedhiini taap jechuun jedhi. duulaara tokko ergaa Leenca tokko barbaaddan. argaa. Kanaaf yoo barbaaddan kas fakkaatamiin immoo guutee jira. Kun mamooqaa jedhama. Isa kana iseen ittiin mataa dhiqaa. Isa kana argitanii kanan gube mana biyya Arabaa dhaqee mana Arabaatti. Kana na biddarra gaa'ee gube yaartii. Kanaaf inni kun mamooqaa jedhama. Inni kun kan masaawwatii ittiin walaniidha. Kun immoo bishaan isaati. Yoo barbaadde. Akkasii. Kun immoo santaazariidha. Kun immoo qibaatiidha. Dimnaa jechaadha. Nama waggaa hojjennu akkootti hin gaggeessu. Dimnee, dhiqnee. Kanaaf kun immoo shaampuudha. Shaampuu kanan bareechinee dhiqnee maal jenna. Kun immoo waxxaraadha. Waxxaraan as keessa guutee jira. Nataadha. Waan hundi isaa as keessa jira. Kun immoo kan ittiin namarraa qoshaashaa kaasanii ittiin namarraa kaasanidha. Kanaaf kottaa
bareeda bareednu kun immoo kan yeroo biraatiin bades jira hin qabna nu biraatiin yoo bades kana isin jechuu dandeenya biraatiin bannaan nu dawwala kun immoo ishee bariidha warri areeda qabdan dubartoota miti warra dhiiratii fi kanaaf waan hundumti isaatu kana fakkaataa kun immoo qabdisaan haloo naa dhuguna haloo na jedhe kun immoo sooftidha ittiin morma namaa hiinanii ittiin nama huunan jenne ittiin hiinan jedhan kana fakkaata kanarraa kana ta'e waan inni jiru kana fakkaata manni kana fakkaata egaa mala ayyaana kana akkasitti fuufnee gatii widdii kanaaf fuunee isin hin dhuftan taane egaa dubbii ulfaataadha. Giiftii tokko na ergaa adiin kaffalta. Kanaafuu rakkoon hin jiru nu erga sindeessin jedhe erga jajjabeessa amantii keenya nama ammaatti baay'ee namatti tola. Kanaaf laayik gochuun dagatina sabskiraayib gochuun raafatina sheer gochuun dagatina nu jajjabeessuu nu barreessuu gaafii qabdan immoo ayyaana kana wal qabatee daakuu nu bitoottan girica nu bitoottan kanaaf giricallee isinii billaa buuphallee isinii billaa eessatti argama buuphalleettan jira isinii bituu dandeenya. Kanarraa kan hafe ayyaana gaarii isiniif haa ta'u jabaadhaa waaqayyo immoo warra guyyaa sana gaannu haa godhu chaa'uu fayyaanuu ta'a eebbifamaa isiniin jedha haraa koo adda dureetti hin dabarseera. Lafti argama keenya haqaa qaallitti kun bakka argama warra simmanti. Kanaafuu bakka argama keenya makoodii duubarra jedhama. Kottaa dubaratti hojjisiifadha. Gatiisa gatii raasa gadi bu'aadha. Kottaa bareedaa kottaa ayyaana kanaan fataa jedha. Barri 2017 bara nagaa bara halaalaa bara mul'ataa bara kabajaa bara guddinaa waliin nuuf ta'u. Sin jaalladha. Asii hin jedhan. Ciao, caraco.